Akkam jirtan kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya ashamaa hordoftoota HM'dha. Harka fuunee oduu keenya qabannee dhufneerra nu faana turan afeerraa keenya. Biyyoonni Arabaa Sooriyaa gara Liigii Arabaa Suud Arabiyaatti deebisuu irratti har'aantana Suud Arabiyaatti mari'atanii. Marii Jiddaatti taasifamu bara 2011 mormii deeggartoota dimokiraasii irratti tarkaanfii fudhatame hordofuun Sooriyaan Liigii Arabaa irraa dhorkamuu ishee kan dabalatu ta'a. Mootummaan Pireezidaantii Bashiir al-Assad bara 2011 mormii deeggarsa dimokiraasii irratti tarkaanfii dhiigaan dhangalaasuu erga jalqabee booda Sooriyaan Liigii Arabaa irraa dhorkamte. Jilli biyyoota Arabaa 9 walitti dhufeenya Siiriyaa waliin qabdu idileessuu fi gara Liigii Arabaatti deebisuu ishee irratti mari'achuuf Suud Arabiyaatti wal ga'aa jiru. Ministeerrii fi qondaaltonni olaanoo biyyoota mana marii tumsa galoo galaanaa yookiin GCC ja'a Beeyruut, Kuweet, Oomaan, Qatar, Suud Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Imireet kanneen Masri, Iraaq, Joordaan waliin gaafii Suud Arabiyaatiin jimaata dhufu wal arguudhaaf turan. Hidhamtoonni waraanaa dhibbaan lakkaa'aman Huusii Suud Arabiyaa gidduutti wal jijjiiranii. Siiriyaan Suud Arabiyaan tajaajila qoonsilaa balalii eegaluudhaaf socho'an. FM'n Siiriyaa bara 2011 irraa eegalee yeroo jalqabaaf Suud Arabiyaa daawwate. Siiriyaan imbaasii Tunuuziyaa waggoota 10 cufame booda deebitee banuudhaaf jirti. Siiriyaan Liigii Arabaa irraa kan ugguramte mootummoota Pireezidaantii Bashiir al-Assad bara 2011 mormii dimokiraasii deeggaruu irratti tarkaanfii dhiigaan dhangala'ee erga jalqabee booda ture. Al-Assad biyyoota baha giddu galeessaa hedduun kan fagaate yoo ta'u, waraana waggoota 12 lola kanaan namoota walakkaa miiliyoonaa ol ajjeesuu fi uummata waraana dura Siiriyaa keessaa gara walakkaa mana isaaniitiin akka ba'u dirqisiisee irratti paariyaa warra dhiyaatiin. Itti aanaa ministeera dhimma alaa Suudii Waliid al-Kaaruujiin mirga ministeera dhimma alaa Siiriyaa Fayyisaa Maqdaad Sana'aa waliin wal arganii. Yeroo dheeraaf Al-Assad waliin noormaalaayzeeshin mormaa kan turte Suud Arabiyaan michuu naannoo ijoo Siiriyaa Iraan waliin erga walitti dhihaattee booda Damaskoo waliin mala haaraa barbaachisaa jetteetti. Riyaad daawwannaa addaa taasisaniin kibxata darbe ministeera dhimma alaa Siiriyaa Faysal Maqdaad mariif kan afeerte yoo ta'u, biyyoonni lamaan yeroo dhiyootti imbaasiiwwan akka banuuf wal arganiiru. Damaskoo fi Riyaad erga waraanni kun jalqabee yeroo jalqabaaf balalii fi tajaajila qoonsilaa deebi'anii jalqabuutti ce'aa jiru. Walga'iin itti aanu caamsaa keessa Suud Arabiyaatti gaggeeffamuu kan qabu Liigii Arabaa miseensota 22 qabu keessatti Siiriyaa deebisuuf yaadni dhihaatu kamiyyuu magaalota gurguddoo biyyoota dhihaa irraa mormii kaasuu hin oolu. Haa ta'u malee kamiisa darbe muummichi ministeeraa Qatar haasawa Siiriyaa gara Liigii Arabaatti deebisuu dandeessu jedhu irratti bishaan qabbanaawaa dhangalaaseera. Wanti yaadame hin jiru hunduu tilmaama qofa jedhan Sheek Mohammed bin Abdurrahmaan bin Jaasim Altaanii gaafii fi deebii televezyiinii irratti taasisaniin. Torbaan baha giddu galeessaa keessatti uwwisa naannichaa hunda bakka tokkotti qabaachuudha. Xiinxalaan imaammata alaa Suudii Abdulaziz Al-Gahaniin akka jedhanitti Siiriyaan gara Liigii Arabaatti deebitee haala salphaan akka galtu eeguun baay'ee hawwitaa jedhan. Hanga ammaatti bishaan baay'een riqicha jala seenuuf jira. Namoonni baay'ee waan Asad hojjete hin daganne jechuun Riyaad irraa Aljaziiratti himaniiru. Haa ta'u malee Al-Gahaziin namoonni hedduun addunyaa Arabaa keessatti ilaaltonni biyyoota bulchaa jiran pirojektoonni naannoo itti fufuuf Siiriyaan gara dachaa Arabootaatti deebi'anii galchuu ilaalaa jiru jedhani. Fedhiin Suud Arabiyaan hariiroo deebisuuf qabdu akka qaama hiriira gara mul'ata bara 2030 jalqabbii Suudii diinagdee adda addaa fi dhuunfaatti dabarsuuf boba'aa irratti hirkataa akka hin qabne gochuuf yaaluutti ilaalamuu qaba jedhani. Investimentiin kallattii alaatii fi haala investimentii mijatu uumuuf yaalaa jiru. Kunis dhuguma murtee bulchitoota Suudii keessatti wirtuudha jedhan Al-Gahaziin.
Walgahiin jidduu kana jalqabbii hedduu keessaa tokko yoo ta'u, Suudi Arabiyaa fi Iraan giddu galeessa Chaayinaatiin ammajii 10 walitti dhufeenya isaanii akka jalqaban beeksisuu isaanii hordofee, kunis erga addaan ba'uu cimaa booda waggaa 7 booda jimaata darbe dura waljijjiirraan hidhamtoota gara 900 ta'an kanneen waraana biyya keessaa Yaman keessatti finciltoota Huusii fi Iraaniin deeggaramanii fi gamtaa Suudiidhaatiin durfamuu gidduutti gaggeeffamaa ture. Balaliin jalqabaa magaalaa guddoo finciltoota to'atu sanaa irraa yeroo ka'u jalqabe. Yaman keessatti ambaasaaddarri Suudii torban kana finciltoota Huusii Iraan deeggaraman waliin mari'achuun waraana biyya keessaa hamaa erga bara 2015 gidduu seenuun waraana Suudiitiin durfamuu jalqabe ka'aa jiru xumuruudhaaf kaayyeeffate. Huusii Yaman Suudi Arabiyaa hidhamtoota waraanaa 100 lakkaa'aman wal jijjiiruudhaan waliigaltee qaamolee Yaman keessatti wal waraanaa jiran gidduutti taasifameen namoonni hidhaman gara 900 ta'an ni gadhiifamu jedhamee eegama. Hidhamtoonni Yaman wal jijjiiruun boqonnaa guddaa waraanaa keessatti bu'aa guddaa ni argamsiisu jedhamee yaadamaa jira. Waldhabdee Yaman keessatti gama lamaan hidhamtoota gara 900 ta'an gadhiisuu fi wal jijjiiruun jalqabameera. Kunis ergamtoota Suudii fi finciltoonni Huusii gidduutti mariin nagaa cimee waan jiruuf tarkaanfii amantaa guddaa uumuudha. Jijjiirraa hidhamtootaa kana hoogganaa kan jiru Koreen Fannoo Diimaadha yookiin idil addunyaa ICRC'n jimaata darbe xiyyaaronni isaa fe'uuf akka oolu ibseera. Jijjiirraan hidhamtootaa harkifatus guddinni marii nagaa Yamanitti jalqabameera jedhama. Ameerikaan Yaman mootii gonfoo Suudii waliin waamicha taasisaa jiru faarsiteetti. Hojiin cimaan oomaa Yamanii fi Suudi Arabiyaa waliin hojjettu bu'aa qaba isa jedhu irrattis ni dubbanna. Yeroo Yaman gara waldhabdee fi waraansaatti siqte gocha fedhii gaarii kanaan maatiin 100 lakkaa'aman walitti bu'insaan gargar caccabaniiru. Deebi'anii walitti makamaa jiru. Fedhiin keenya guddaan gadhiifamuun kun furmaata siyaasaa bal'aa ta'eef humna akka kennuudha jedhan Fabrizio Carboni, Regional Directors for the Near East and the Middle East. Qaamolee waraanaa ji'a darbe marii Siwiizerlaanditti taasifame irratti wal ga'aniiru. Hidhamtoonni 887 bilisa baasuuf caamsaa keessa irra deebi'anii wal ga'uun gadhiifamuu dabalataa irratti mari'ataniiru. Waliigaltee kana kan to'atan ergamaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Yaman Haanas Garaandi Barjii fi ICRC'n mariisitoonni marii guyyoota 10 kana keessatti waliigaltee hundaaf kan hidhamtoota hafan hunda hirmaachisu abdatanii turani. Marii kun walgahii walduraa duubaan bara 2022 fi bara 2020 waliigaltee UN giddugaleessa godhateen waliigaltee Iskootlaanditti jedhamuun beekamuun hidhamtoonni akka gadhiifaman taasise keessaa isa dhumaa ture. Xiinxalaan dhimma Huusiidha Hussein Al-Bakhaatiin magaalaa guddoo Yaman sanaa irraa kan dubbatan yoo ta'u, ji'oota dhufan keessatti waljijjiirraan hidhamtoota baay'ee akka ta'u akka eegaa jiran Aljaziiratti himaniiru. Daawwannaa ambaasaaddarri Suudii sanaadha waljijjiirraa hidhamtoota kana sochoosee jira jedhan Al-Bakhaatiin. Imala ambaasaaddarri Suudii Mahammad Jaabir isniina kaleessaa jiila Ooman waliin taasisan eeruun yaaliin siyaasaa bal'aa irra ga'uudhaaf Yaman keessatti furmaata jedhaniiru. Suudii fi Iraan walitti dhihaachuun waraana Yaman xumuruudhaaf gargaaruu danda'a. Sanaan gama lachuutiin hidhamtoota guutuu jijjiiruuf qophii ta'uu ishee kunis gara hidhamtoota 15,000 ta'uu akka danda'u Suudii Arabiyaaf ergaa ifatee dabarsiteetti. Jijjiirraan hidhamtootaa kun kan jimaata akka karoorfateetti yoo deeme Ramadaana booda hidhamtoota hunda gadhiisuuf waliigaltee biraa ni raawwatama jedheen amana jedhan Al-Bakhaatiin. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun guyyaa har'aatiif qabanne kanuma fakkaata. Akkasuma chaanaala keenya HM akka sabiskiraayib, laayik, sheer gootan gamanumaan isin gaafannaa. Nu jajjabeessaan dhaamsa keenya galatoomaa.